Har'a viidiyoon ani qabadhee isinii dhufe Raahil Imaan Faayoo Caaltuu Hajji jechuudha. Maaliif Raahil Imaan Faayoo Hajji qabatee dhuftee kan jedhu yoo taate walumaan laalla jechuudha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isin jecha aanillee nagaa koota alhamdulillah galata rabbi. Akkami Ramadaan maal fakkaata? Ramadaan guyyaa shanaffaa jaffaadha. Mbeeku. Ana bira wallahi alhamdulillah rabbil alamin baay'ee bareedaadha. Nama Ramadaanii barana maashaallah tabarakallah. Waa tokko natti fakkaanne alhamdulillah rabbil alamin. Wanti isin jechuu barbaade viidiyoon ana irra qabadhee isin dhufe viidiyoo kiyya kanatti otoo hin darbin duratti like, share, subscribe, comment barreessaa na jajjabeessaa isin jechuu barbaada. Obboleeyyan kiyya yoo isin jajjabeessitan kana caalaa akka cimee waan hunda sirreeffadhee bakka kanaan dogongortee bakka kanaan deebii bakka kanaan akkanatti bakka waan hundarra namatu nama sirreessaa namatu waan namatti agarsiisaa namatu kichikoo baasuu hunda danda'u akkana jajjabeessitan abdii guddaa isinirraa qaba. Isin jechuu barbaada asumaan gara haasaa kiyyaatti darba. Viidiyoon ana irra qabadhee isin dhufe Raahil Faayoo akkasuma Caaltuu Hajji Yaayaa Hoop yookaan Abdii Adaamatu Saa'idoo jechuudha. Maaliif irraa qabattee dhuftee maal irraa dubbachuu dhuftee yookaan jettan taate Raahil irraa dubbachuun dhufe maaliif yoo jettan dhimma kana keessaa imaanillee waliin ilaalla jechuudha inshallah. Imaan hoo waan kana keessaa dura quba qabdi moo akkamitti hajji jalaa miliqxe jalaa baatee quba ishee dalagoos itti fuftee kan jiraattu walumaan ilaalla jechuudha. Kuni maaliif yoo jettan Raahil irraa maaliif dubbachuu barbaade tokko Caaltuu fi Hajji walitti deebisuunis wallahi waan guddaadha. Asitti maaliif yoo jettani namni tokko keerii waan tokko abbaa manaatiif haadha manaa yeroo walitti deebisu keerii guddaa dalagatte Raahil jechuudha. Maaliif lafa gara Caaltuun yeroo Yamanii galtu abdii kutattee galte. Viidiyoo isii irratti hojjettullee ani Hajjiitti deemu jechaa waraabaa turte. Garuu gaafa Yamanitti deebi'u waddummoo ani gara Dubaayii maal jettee ani waa'ee Dubaayii dubbatanii turan jechuudha. Kuni maaliif nama tokko gammachiisuuf waan tokko faallaa deemu isinii galee kanam jechuudha. Raahil waan kana sirrii gootimoo sirriin goone waan kana sirrii gootimoo sirriin goone kan jedhu wal ilaalla jechuudha. Maaliif yoo jettan obboleen kiyya Raahil sirrii hiriyaa ofii namni waa hedduu ta'aa fi Caaltuu fi Hajji walitti deebisuunis akkuma jenne waan guddaadha. Garuu waan raawwatte kana Faayoo doorsisaa turte kun sirriidha. Akka gama kootitti sirrii miti jechuudha. Maaliif yoo jettan Caaltuu fi Faayolleen isii tokko ta'uu qabdi. Erga waan kana keerii dalagadhaa ijoollee kana walitti deebisee yoo jettee mucattii kana Faayolleen mootiyyuu namni hundumaa murtee Faayoo irratti murteessa. Dhugaadha. Maaliif akkuma beekamutti sun akkasumatti hafee garuu Raahil maaliif waan kana hojjattee erga hojjattee immoo isuma har'a miidiyaa irratti dubbatame kana gaafsan Faayoo waamtee ani hiriyaa Caaltuuti ani biyya turee dhufee waan hundaa Caaltuu wajjin haasofnee dhufnee xumurree dhufnee Caaltuun Hajjitti deebi'u heddii otoo jettee gaafsa mucattii kana waamtee kophaa isiitti haasofsiistee amansiiftee ani garuu sitti himee jira boodan akkumatti gaafa isii Yamanitti deebite otoo jettee wallahi waan guddaadha. Har'a ammoo onnee kamiin waan akkanaa dalagaa yeroo Faayoo jettu onnee maqabu kana dalaga itti jechuudha. Maaliif sirriidha. Caaltuu yaaduun isii abbaa manaa isii ganamaati. Caaltuu yaaduun isii dhugaadha hiriyaadha. Garuu Faayolleef akkasumatti yaaduu qabdi. Isiin yaaddetti sodaattee Caaltuun Hajjiiniitii arfaffaa qaba kan jette otoo jalaa miliite jettee yaadde akka Raahilitti na fakkaata. Isiin illee akkasitti dubbatte garuu immoo otoo isin taate hoo otoo wanni akkanaa kun isinitti dhufee akkam gootan fakkeenyaaf ana of fudha jechuudha. Abbaa manaa nama tokko nama haadha manaa qabu tokkotti heerume yoo jedhe dubartiin biraa kan doorsiftu ta'e akka anaatti ni illikaa. Illikii keessa seena. Illikiin keessa ni seenu fiigee manaa bahuu otoo hin taane nama san jabeessee qabachuutti fufa. Akka kootti jechuudha. Faayoon karaa kana fudhatte. Dursitee dura Hajjitti dabalamuun isii dogongora yoo ta'e
lammaffaa immoo doorsifni cimsee itti fufsiisa. Garuu immoo gaafa ifaan bilisatti faayoo caaltuun deebi'u itti yamanetti jettee otoo Raahel ibsitee mucaan kun irraa deebi'uu dandeette jechuudha. Wanna kana imaanoo quba qabdi hajji jala baate quba qabdi hajjirraa fagaatte akka caaltuu yamanitti deebi'u jettu. Maaliif waan nama dhibuudha jechuudha. Imaan gizeedhaan bootaa gadhiiftee faayoon immoo dhuftee itti seente. Erga itti seente immoo caaltuun erga manitti deebitte miira guddaa keessa jirti. Waan isin keessa jirtu hin beeknu jechuudha. Garuu akka anaatti otoo akka isiif buuse baay'ee natti dhagama. Baay'ee gadda. Hamilee namaa cabsuun dubartii ta'anii dubartii irratti hamilee namaa cabsuun hin barbaachisu. Maaliif dubartiidha. Heerumtee ilmoo qabaattu illee bor ilmoo argachuu dandeetta. Heerumtee abbaa manaa qabaattus bor ilmoo argachuu dandeetta. Kanaafuu nama tokko hoo dogongore dalga deemuu odoo hin taane ifaan bilisatti itti seemtanii itti himtanii irra deemuun dirqama keessan. Maaliif namni sun boru si galateeffata waan ta'eef. Boru ati tagalataate. Garuu Raahel asirratti tagadoo taate jechuudha. Otoo ifaan bilisatti itti himtee har'a caaltuun dhuftee faayoon eenyu galatooffatte Raahel galatooffatte. Maaliif dubbiin ati naan jette sun hin oolle jechuudha. Nama faayoodhaaf immoo Raahel faayoodhaaf tagalataate jechuudha. Ammaafuu sirriin dalan jechuudha wallaahi. Otoo kiyyaa akka yaada kootti hin amansiiste dhibbumaan dhibbamte. Asitti nuti illee waan walirraa barachuu qabnu dubbii tokko kan dhagaytu ta'ee yookaan beektu ta'e kan waan namarra dhagaytu wanni tokko wanuma ta'e tokkoyyuu hiriyaa keessa teessaa yookaan jaalatu ta'e ibsuun dirqama keeti. Dalgan deemi dubbiin dalgan deemamte. Dubbii jechuun kallattiidhaan sitti himamtetu dubbiidha. Maaliif abbichi sun namaan galu. Abbichi sun gaafa kanaaf jechuudha nama tokko gorsuu nama tokko dubbii yoo dhageettee dalgaan ittiin deemini itti himi. Yoo itti himtee jette mootuyyuu namni suni waan san irraa deebi'a. Waan san namni kun itti yaada jechuudha. Amma utaan tokko godhuun taanitti itti yaada. Maaliif itti yaadatiniin waan san irraa deebi'a. Gaafa dalga deemtee doorsiftee maal gootee jette mootuyyuu abadan itti cima malee irraa hin laafu. Kuni maaliif ta'e tokko kun wanni ta'eef namni hunduyyuu otoo sis ta'e otoo anas ta'e waan kana ni goona. Yoo duuba keenya kan deeman ta'e nama waan san itti cimaa deemna malee irraa laafaan deemnu. Sirri dheeriyyaa ofii jaalachuun utuma jiru garuu karaa kanaan sirrii miti. Karaa kanaan namatti deemuun abadan sirrii miti. Maaliif hojjetan obboleeyyan kiyya? Hammam namni kun miira keessa gala yaaduu qabda. Fakkeenya haa fudhannu. Shamarreen takka dhiira tokko jaallatti haa jennu utoo ittiin dabalamin. Utoo bultii wajjin hin ijaaratin. Gaafa kana keessatti yoo tabiraa dhuftee jaallatte isirratti. Tabiraa dhuftee jaallattee deebitee amma immoo tabiraa darbitee kan doorsiftu ta'e nama san jabeessitee qabachuuf yaalti. Bakka maaliif namni kun maaliif ani namaa miti kan jettu miira keessa galtee nama san qabachuuf yaalti. Maaliif sababni isaallee waanuma jiru dhibbumaan dhibbatti. Otoo anas ta'e akkasuma godhachu. Otoo sis taate kan teettiin ilaalaa jirtu kun otoo sis taate akkasuma goota. Wanta akkanaa kana dalgaan deemtanii bilbilaan nama doorsiisurra ifaan bilisatti namatti yoo himte wallaahi maashaallah tabaarakallah waan guddaa dalee jechuudhaati. Waan tokko ifatti yoo himte situ balleessee situ akkas godhee situ balleessaa qaba. Namni ni dogongora bara. Ilmi namaa kun ni dogongora. Waan dogongoraniif garuu balleessaa kana utuma arginu waan tokko moo itti himu dirqama keenya. Fakkeenya balleessaa ni argina. Garuu faayuun lekkee dalaydee jennu maaliif yookiin tarii miidhatiin kun rakkattee namatti dabalamtee jireenya kee jijjiira. Waan akkasii sun hin jiraawala. Maaliif yoo jette nama ijoollee shamarranii yeroo ammaa kana biyya ambaa keessa jiran akka isaan itti miidhamanii yoo dhiiratti dabalamne waa godhannaa jedha.
yoo dhiiratti dabalannu ta'us danda'a ta'us dhabuu danda'a miidhas fiduu dhabuu danda'a miidhas fidee yookiin faayidaa fiduu danda'a sirriidha waan tokko gadhaabbataan nama tokko laallatanii namni sun nama akkamii naa boruuf naa ta'u nama jireenya kiyyaaf ta'u jettee maatii keetiif ta'u otoo hin taane jireenya keetii akka ta'u laallatta maatiin kee maatii keeti jireenya keeti kana beekuu qabdanii beekaa waan akkasii laallatta jechuudha kanaaf nuti waan tokkotti lixuu otoo hin taane gaafa keessa seennee immoo keessaa ba'uu kan dandeenya hubadha waan tokko gaafa keessa seennee keessaa ba'uu hin dandeenyu otoo itti yaadiin yoo itti seenne rakkoodha akka ana ani ilaalutti rakkoo guddaadha jechuudha kanammoo beekuun keenya lafa jala hiriyaa tokkaan mari'attee irra guddina hiriyaa shamarranii gisee tokko jiraa miti akkasii miti jechuudha inni ati qabaachuu qabdu hiriyaa shamarranii yookaan dhalli taate bira dhiirrillee hiriyaa namaa taate dubartiidha kasi kursitu jira qaamaasitti yaanna jira keessattuu ijoolleen dhiiraa dhugarratti hundoofte dhibbumaan dhibbatti hiriyaa sii taate taanaan kan karaatti si deebiftutu jira kan waan badarraa si deebiftutu jira kan akka obboleettitti si laatutu jira ijoolleen dhiiraa dhugaa dubbachuu baay'ee tokko ani akka mataa keetii jechuudha hiriyaa shamarranii lama yookiin takka keessa kiyya beektu isaan achi namni ani maradhu namni ani yoo hiriyaa akkan jaaladhu qaba inni suni kan yeroo hundaa yoo ani dhiphadhu yoo ani rakkadhu deebi'ee yoo ani waan kan hin godhe jedhu waan sun badaa ta'uu dhabu kan ittiin mari'adhu hiriyaa tokkicha qaba dhugaan isin jedhu inni sun anaaf adda hiriyaa jechuun kan yeroo kan itti heerumtu qofaa miti beekee dhiira kana kan itti heerumtu qofa hiriyaan godhatani kan itti heerumtu qofaa miti dhiironni keessattuu wallaahi garaan isaanii tokko ni jiru tokko akkanumatti sin jedhe garuu warqeen namaa jira qulfiin namaa jirachuudha kana dagachuun qabdi waan tokkotti seenuun dura moo dursa yaaduu qabda dursa ofii mari'attu mataa kee mariisiftee booda rammootiyyuu hiriyaa gaarii yoo qabaatte gaarii mariisiftee itti seente jechuudha gaafa namuu bakka waan hunduu sun fedhii kee waan ta'eef of amansiistee itti seentu waan si dhibbisu hin jiru fakkeenyaaf nama odoo dura waan beektu ta'e jechuun otoo waan kana dura of amansiiftee hamma kana naatee hamma kana ba'uu hin dandeessu maaliif ree isin yeroo san ija uummata kaameraa san duratti malee yeroo mana isiitti kan galtu taate san caalaa bootti jechuudha hin beekna nuti dubartiin keessi keenya wallaahi dhasii baay'ee gara laafessa kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa viidiyoon har'a qabadhee isiniif kana fakkaata hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaannaa turaa isin jecha laayik shir sabskiraayib gochuu hin dagatinaa komentii barreessaa mee asirratti isin maaltu otoo si taate maal akka gootu nuuf barreessaa isin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.